Aarii dhuunfaa qabdu. Jirumayyuu aarii of keessaa qabdu. Furja! Reeffati isaatti ni gosa maal taate? Maaltii irraa fudhannee bitaatanii tiraan barokkoo filan dhufa. Muleer, waamicha kee kabajanii dhufneerra. Keessummoonni waamuchi isiniif godhame hundi keessan bakka qabattu. Qabanneerra waan nyaatamu nuuf hidi malee. Akaayii raabsamaa akaayii sana nyaattu. Raachuu tasgabbaa'eeti. Muleer, akaayii kana motola nyaannaayi. Qarshii 500 kaffaltanii nyaattu. Mubaarik, Muleer garuu maaloodha? Hattuudha. Garuu sammuun keessan nagaadha. Sammuun keessa hin hojjeta. Muleer, ma wal qorraa? Qoramuun jibbi. Irko, Muleer garuu maaloodha? Hattuudha. Baadiyyaadhaati mi'a hatee as galee. Bayi mana koo keessaa bayi mana koo jala. Kanatu sin nyaatu maa bakka kana hoogtu sin. Riifatuu nan maka. Muleer, amma dubbii dhiiseeti tidaariin kun akkamii nan fudha jedhee yaade. Tidaariin kabbaadiidha, tidaariin mana hidhaatiin fuudhinaan heerumna. Toleka, maskii, wattume. Bro. Eeyyee, fiigii wattu. Bro maal? Muleer, waan biraa miti birrii wayii dhaabannee wajjin lakkoofna jedhetanii. Editaayi lakkaayi. Muleer, har'a dubbii barbaada waan sarakko jiraay. Aarii dhuunfaa qabdu. Jirumayyuu aarii of keessaa qabdu. Furja! Bayi isinis hin baatu mana koo keessaa. Sin ajjeesa. Muleer, mee sagalee kee kan bareedu ilaalla muuziqaa wayii nu jedhime. Bashaggar. Maal gujal? Inuma jaltabee sagaateltamni. Hinaaffaan garaa keessan guggubeera. Hello. Please complete request godhaa galatoomaa. Zinaash, mana kortaa? Maalati moo maal taate? Ana qoraa jirta malee. Arras Boris haftee erga keessanii gahaa miti. Yoomuu maga'aa taa'aadhaam. Siin garuu tun karaarratti si argadhe sin ajjeesaa man. Haqqi gowwaa kee barbaade. Tole gaaffii wayiin si gaafachuu barbaade. Gaafachuuf lakkoofsa tokko tuqaa. Tole. Ati garuu bara kam haftee erga keessanii gahaa miti. Erga dabalataa guuttadhaa jechuu jalqabdee. Bara 2005. Tole akkas taanaan gaariidha. Birrii kana si kennu. Mee fidime? Hin jarjariin dura haftee erga kooti natti. Haftee herrega keessanii beekuuf 0 tuqaa. Tole akkas taanaan gaariidha. Garuu birittiin birrii 11 duwwaadhaam. 11 iddoo 11tti si haa kutubbu. An garuu baay'ee tokko sitti aaree marra. Yoo natti mufattan dhiifama naa godhaa. Please complete yeroo 5 yeroo 10 naa godhaan siniin jedhaa galatoomaa. Kana beektuudha. Maaloodha maammi. Bineensa caalu kan waliin qabne naasuu kan foon walii nyaatee jira wal dhamaasu. Bineensichi maaloodha? Kan si wajjiniin nyaachaa sitti yaadu waan hama beektuu bineensa caalu akka ta'e nama. Sallee dhugaa kee jette. Waraabessi raqa nyaata raqa sagatama namni immoo nama nyaataan nama kabajama. Dhugaa kee jette. Ana garuu waan ta'e wayita abdiin kutachiisu barbaada. Abdiin murin rakkinni kee ulfaatus guddatee akka arbaa qoramaa jirta taanaan na amanisiif darbaa. Mee kana irratti maal na gorsitare? Qoramuu kee ol baaftee hin garsiisin namatti wanti hin darbine hin jiru biyya lafaa kanatti. Ani garuu gammachuu mataa kooti namarraa eeggadhe dhabee. Namarraa hin eeggatin gammachuu mataa keetii. Gammachuu mataa keetii yoo eeggatte namarraa oksijiina siif kennee waan si oofu lafarraa itti fakkaate jennaan fuula sitti guura. Gammachuu argachuuf wanti bu'uura maal dirree? Gammachuu argachuudhaaf wanti bu'uura Rabbiin argachuudha kun shakkiin qabu namni Rabbiin argate waa tokkollee dhabu. Dhugaa jette mee hojii koo kana irratti maal na gorsu barbaada? Hojii itti jabaadhu. Koomentii namaa sodaaf of keessatti gungumaa oduu namaa dhageessee abdiin muriin gonkumaa. Yoo namni na komate yoo? Namni waan fedhe jedhee si komatus boodarraa ati bakka hin kenniniif gurra cufi gooharraa. Warra tiin raga na qabde bor gaafan guddadhu moo kam taati? Warra raga si qabdu jalqaba kee tuffattee bor ofiif si leellifti gaafa ati guddatte. Dhugaa jette hiriyaa kamirraa fagaadhu naan jettame ammati. Hiriyaan dandeessu siin jedhurraa fagaadhu isaan haa haasawanii ati hojii jabaadhu. Mee dhumarratti namni itti galatoomi jettu jira? Galatoomi rakkoo. Ati akkamitti rakkoodhaan galatoomi jettaa? Kuni fira keeti kuni diina keeti jettee na agarsiifte firaaf diina kiyya addaan na barsiifte. Ati rakkoon jibbitu ree? Ayyoomiyyuu sin jibbu akka namoota kaanii rakkoo galatoomi onni irraa dhugaanii. Hello bageete akkamitti nagaadha? Jira nagaa gooni. Eessa jirtaas barbaadeen ture? Amma mana warra du'aa seene koy jaartiin hun gatamne ka jaartiin hun awwaalamne. Amma mana warra du'aa seene koy. Bayi kottu ka maarree sin barbaada? Jaartiin gateera yoo kaate maal laan jetti?
Kumadra ko ka bare bay ko tukama. Yo kaate maal laangetti nama keessa yoo dhabde maal laangetti ishi. Du'aan yoon fakkee beeka. Maatti beekta waan waaqa ka'uu dandeessi maatti beekta yoo kaate yoo. Asii sabbataa irra qoddu'ee jira. Maatti eeddua. Ani maalan beekan? Osoo birrii argee ofirraa qaba hin du'aare. Birrii argaadhaa qabdu moo? Beekan ni du'eera sin jiru. Dhuguma jaajirta moo maa sobda? Dhugumaam birrii meeqadhaa qabdu? 200 dura jira birrii argee fudhatee du'a. Egaa abbaa geete wanti godhan hin jiru karaa muradhaa. Abboon qalaliin ka qoy nama dawwalee gaafadha. Si nama dawwalee gaafadha qoy. Isa duwwaa miti biddiktuun isin duute. Giddiitu. Eeyyee. Giddiitu shi argee biraa dhugumoo. Eeyyee. Maadaan ta'e eeggata birrii dhibba tokkotti kennine. Martiyyuu irraa furanne. Isa biraas birrii biraa qabdu moo? Martiyyuu irraa furanne birrii dhibba tokkotti kennine maataan hedduute. Ani maalan beeka waan isin duuteef. Itti nama tokkotti birrii koo akka fudhattee hin duune maaloo. Duuteetti reefa. Itti nama tokkotti birrii koo akka fudhattee hin duune martii irraa furanne. Reeffati isaatti gosa gosa maal taate? Martii irraa furanne kaatini itti nama tokkotti nan dhufa. Nan dhufa kaatini reeffaatti gosa gosa. Please video ko kana opening session siya Quran na goda. Farfata Solomon, Yesusiif maali? Jalalee barruu madaa. Barri kun mee bara kamiiti? Raafaduun du'aa biyya keenya kuutee. Dhugaadha. Bara yaaddoo namtuu kokkee namaa utee. Yesus maal sitti kennate maal sirkaa qaba? Imaanaatu na harka jira. Dhaloota tannaama. Dhalootatti mee maal dhaamta? Dhangee lallabsaa darbee. Yeroo wangeela labsitu kana alangaa jalootaan sodaattu ati. Alangaan jalootaan ana argu. Maaliif? Yesuun na dhokseera of keessa. Amman deemtaare? Nan deema ga'ee na buukaraa. Mee ati qabeenya yookaan birrii yoo argatte deemsa kana dhaabdu? Nan deema intawaan abbaa garaa. Yesus mee rakkina kamii keessa ulaagaa kamii keessa si dabarse? Ganta san darbamee ulaagaa rakkistuun tarkaanfachiisee. As ga'uun kee kun hin taate yaaddeetta ammati. Sa'aatti kan hin eegamne lafatti na fiddee sana. Solomon, mee ilmaan namaa hundumaaf dhaamsa tokko dabarsime. Yaa mucaa namaa. Haalli bitaa bittaadee tokko butee tokko baatee rakkinni gurmooftee gurmuusitti yaate. Dhugaadha. Madaan kee kan kooti mucaa koo anuu siifan guuta dhumaa kee bo'uu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaa kee.